sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa 15 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo qophiin keenya sagalee qeerroo Oromiyaarraa isiniif darbu kan guyyaa har'aa kunoo eegalleerra. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma barame dursa oduutu isiniif dhiyaata. Jaalbiiftuu galmoo qabattee jirti. Qophii addaas ni qabna. Qophii addaa keenya immoo Oromoon qabsoo aga ammaatti geggeesseetiin ol qabsoo ijibbaataa fi kan maayii tokko yoo tarkaanfachiise wareegama hanga ammaatti baasaa ture firii itti gochuun bilisummaa isaa ni gonfata kan jedhudha. Jaal hariiroo jorgoo qabatee jira. Akkasumas beeksisa ni qabna. Walleelee warraaqsaas isiniif qopheessinee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu an Ayyaanee Kaayyooti. Amma hangafoota oduu. Magaalaa Naqamtee keessatti fincilli xumura garbummaa barattoota Oromoo fi uummata magaalaa ganama kanas itti fufee jiraachuun gabaafame. Godina Gujiitti farreen uummata dabarsanii diinaaf kennan saaxilaman. Dr. Mararaa Guddinaa hidhuudhaaf wayyaaneen mana murtii isheetii waraqaa ajajaa akka baaste saaxilame. Qeerroonis akeekkachiisa laate. Kan jedhuuf oduulee biroos ni qabnaa babal'ooma oduuf jaalbiiftuu galmoo. Fincilli xumura gabrummaa bitootessa 15 bara 2016 har'a ganama kana irraa eegaluun mana barumsaa biiftuu Naqamteef guutummaa magaalaa Naqamtee keessatti itti fufee jira. Humni waraanas barattoota hedduu reebuudhaan miidhaa irraan geessisaa kaan immoo gara mana adabaatti guuraa jiraachuu maddeen keenya achirraa arganne eeraniiru. Barattoonni fi hawaasni magaalichaas gamtaadhaan wal ijaaruun yeroo ammaa kana poolisoota ofirraa faccisuu irratti akka argamu beekameera. Godina Gujii keessatti basaastotni uummata keenya dabarsanii kennaa jiran saaxilaman. Isaan kunis Booruu Dheeraa, Qallaa Huuqaa Gannaalee, Alii Moluu Simpiree, Abdirashiid Abdilatiif, Godaanaa Tuuroo, Ibraahim Jiinsii yoo ta'an, hojjettoota aanaa Liiban keessaa ammoo tokkoffaa Saadiyaa Muhammad Daalachaa, Muhammad Alaakaa, Kadir Idin Kulloo, Godaanaa Suufaa ta'uun barameera. Akkasumas kaabinee magaalaa Nagallee Booranaa keessaa hanga ammaatti adda baafanne Waariyyoo Soraa Jaatanii, Dullachaa Alaakee, Malichaa Galmaa Yaayyaa, Godaanaa Gabaaboo Jilooti warra baadiyaa keessaa ganda boobaa irraa Odaa Malichaa Kullaa, Diidoo Huuqaa Gannaalee, Boruu Guyyoo Haroo ta'uun mirkanaa'eera. Ganda Hadheessaa irraa Goonnicha Liibaniif Falaakee Saalik ta'utu adda ba'e. Humni addaa uummata keessatti ijaaramee wayyaaniin humna waraanaa ishee Oromiyaa keessaa baastee hanga aangoo uummatatti kennitutti tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhatu beeksise. Humni kun magaalaa Amboo ganda 06tti dheengadda kana tarkaanfii waraana wayyaanee kaambii jiru irratti fudhateen namoota hedduu ajjeesee kaan madeessuun ni yaadatama. Barattootni Adaamii Tulluu ganda Naaqaa fincila xumura gabrummaa geggeessan barattooti kun akka jedhanitti wayyaanee duutee tortortee jirtu kanatti xumura gochuuf Oromoon marti bakka jiru akka ka'u gaafataniiru. Oduu biraan ammoo wayyaaneen Dr. Mararaa Guddinaa hidhuudhaaf waraqaa ajajaa mana murtii isheetii baafattee jiraachuun saaxilame. Shallagni siyaasaa kan harkaa bade wayyaaneen hayyoota Oromoo kanneen akka Baqqalaa Garbaa hidhuutiin kan fincila xumura gabrummaa tasgabbeessan isaanitti fakkaatullee fincilichi daran hammaachaa dhufe malee akka isaan yaadanitti furmaata fideef hin qabu. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo hayyoota Oromoo ganda keessa adeemanii funaanuun haaloo ilmaan Tigraayiif ilmaan Oromoo gidduutti kuusuu malee fincila xumura gabrummaa galiisaa hin hanqisu. Kun kanaan osoo jiru wayyaaneen ilmaan Oromoo karaa nagaa biyya keessatti qabsoo mirgaa geggeessaa jiran hiitee dararaa jirtu mara yoo gadi hin lakkisiin uummanni Oromoo aangaa'ota TPLF Oromiyaa keessatti argamaniif ergamtoota ishee qabee to'annaa isaa jala galchuun murtii uummataatti akka dhiyeessu qeerroon ajaja dabarsuuf akka jiru akeekkachiisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Goobanitti obbolaan keenya hidhaa jiran hanga gadi lakkifamanitti kan ajjeefamaniif yakkamtootni hanga seeratti dhiyaatanitti barumsa hin barannu jechuun barumsa dhiisanii hiriira ba'an. Uummanni gaaffii ijoollee keenyaa sirriidha jechuun deggeree sochii waraanaa akka hin taasifamnetti karaa konkolaataan adeemu guutummaatti cufeera. Haaluma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algee magaalaa Suphee fincilli xumura gabrummaa finiinsuun uummanni farreen uummataa kan ta'an dabballoota wayyaaneef kaabinoota wayyaanee irratti
irratti aggaammii fudhateen mana isaaniif qabeenya isaanii guggubuun fincila isaaf jibba isaa diinatti agarsiiseera. Kana malees daandilee cuccufuun wayyaanee qaanii haguuggachiiseera. Yuunivarsiitii Kiiloo 6tti barattootni gaaffiin keenya gaaffii maaster pilaanii qofa miti. Namootiin ajjeechaa irratti hirmaatan seeratti haa dhiyaatan. Ajjeechaan haa dhaabbatu. Humni waraanaa Oromiyaa keessa haa ba'u. Gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati jedhanii hiriira mormii karaa nagaa dhiyeeffatan 49 mana hidhaa jiran. Ammaan tana beelaan akka hamaa adabamaa akka jiran beekame. Barattootni kun gaaffiin isaan imbaasii Ameerikaa fuulduratti dhiyeeffachuun isaanii wayyaanee irratti naasuu guddaa uumee akka ture ni yaadatama. Oduu amma nu dhaqqabe godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa ishii keessatti ammaan tana fincilli xumura gabrummaa haala ho'aan adeemaa jira. Sa'a oduun kun dubbifamutti namoonni 3 rasaasa wayyaaneetiin madaa'uun isaanis dhaga'ame. Kanneen maqaan isaanis Daawit Tasfaayee, Kidaanee Dagguu, Taammanii Tasammaa rasaasaan kan madaa'an yoo ta'u, Abdoo Bayyan ammoo uleen tumamuun miidhaan jabaan irra ga'uutu ibsame. Oromo Benefits Live Concert and Fundraising in Atlanta, Georgia, America. Guyyaan Maarchi 26 bara 2016 sa'a 5 irraa eegala. Bakka Lion of Judah Event Center 6202 Memorial DR Stone Mountain GA 30083. Artistoonni Oromoo jaallatamoo kanneen akka Daawitee Mokonnaniif Saaliyaa Saamii walleelee warraaqsaan nu buhaarsu. Keessummaan kabajaa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa irraa argamuun haasawaa ni taasisu. Akkasumas namoonni kabajamoo kan biroon haasawaan nu dabaalu. Kana malee illee marii uummataa ni qabaanna. Odeessa dabalataaf 404-552-47-66 yookaan 404-512-27-89 bilbiluun argachuu ni dandeessu. Oromo Benefits Live Concert and Fundraising in Atlanta, Georgia, America. International Qeerroo Support Group. Oromoon qabsoo hanga ammaatti gaggeesseetiin ol qabsoo ijibbaataa fi kan maayyii tokko yoo tarkaanfachiise wareegama hamma ammaatti baasaa ture firii itti gochuun bilisummaa isaa ni gonfata. Warraaqsi yookaan siyaasaan ni dhalata, ni guddata, ni dullooma, ni du'a kan jedhamu mirkaneeffachuuf dhalachuu qeerroo bilisummaa Oromoo fi du'a EPRDF TPLF wayyaanee hubachuun gahaadha. Siyaasaan EPRDF har'a dulloomuu bira taree du'ee tortoreera. Ammaa booda akkaataa deebi'ee ka'uu hin dandeenyetti dhumatee fi jira. Amma iddoo hundatti sabni hundi wayyaanee xireeffateera. Qabsoon Oromoos ta'e kan saboota biraa ammaa booda ta'ullee waa'ee awwaalcha reeffa EPRDF TPLF isa tortoree ajaa'ee kanaati. Awwaalchi TPLF kun ammoo fuula 3 qaba. Isaan kana keessaa inni sadarkaa duraa akka gaariitti raawwateera. Amma sadarkaa 2tu hafa. Ofii fuuduuti maa ofuuti akkuma jedhamu duraan dursa TPLF kan wadaroo morma isheetti of keesse gaafa federaalizimii diigdee maaster pilaanii dirqamaan gaggeessuuf yaalte ture. Kun du'a ishee yommuu ta'u qabeenyaan TPLF Oromiyaa keessa kallattii kamiinuu akka hin sossoone ta'e. Yeroo har'aa sanyiin TPLF Oromiyaa keessa socho'ee dalagatuu danda'u hin jiru. Kun of durallee kan yaadamu miti. Kanaaf awwaalchi TPLF inni jalqabaa as irraa eegale. Amma yeroo har'aa TPLF fi sanyiin isaanii kan dalagachuu danda'an Finfinnee fi naannawa biraa keessatti qofadha. Naannawa biraa yeroo jennu Tigraayin dabalatee jechuudha. Kanaafuu awwaalchi lammataa TPLF kan Finfinnee keessaa fi awwaalchi TPLF isa sadaffaa kan naannawa biroo yookaan Tigraayin dabalatee raawwachuun qabsoo yeroon ammaa nu gaafattedha. Awwaalcha kana raawwachuuf ammoo guduunfaa humna TPLF hiikuun barbaachisaadha. Kunis amma awwaalcha TPLF kan Oromiyaa keessatti raawwate qotanii baasuuf yookaan ekeraa dubbisuuf jeneraalli TPLF Samoraan hoomaa waraanaa isaa zoonii 8tti qoodee Oromiyaa irratti bobbaasee jira. Egaa qabsoon Oromoo fi Oromiyaa eeggatu kan maaster pilaanii caalu isa kanadha. Egereen Oromoo fi Oromiyaa akkasumas mataa keenya gubbaa bubbuluun TPLF umriinsaa kan murtaa'u qabsoo ijibbaataa fi isa xumuraa nuti humna waraanaa kana of keessaa baasuuf goonu irratti murtaa'a.
Oromoon yeroo daangaan lafa keenya uumaan waaqarraa arganne gootummaan akaakoo fi abaaboo keenyaan akkasumas hawwanii fi abbootiin keenya kumaa fi kitilan lubbuun irratti ba'ee obbolaa keenyaan galfatni itti fufee tikfame hanga tokko kabajame master plaanii jechuun wayita handhuura Oromiyaa godina addaa naannoo Finfinnee irraa Oromoo lafarraa haxaa'uuf karoorfatanitti tokkummaan ka'ee fashalsiise. Amma immoo yakka sana caaluun tariis gumaa ba'uuf bulchiinsa Oromiyaa fakkeessuuf maqaa OPDOtiin ture sanayyuu diiguun bulchiinsa humna waraanaa jala yeroo isaan nu galchan akkamitti tole jennee bitamnare. Afaaniin master plaanii godina addaa Finfinnee of jala galchuuf turre dhiifne jecha bulchiinsa Oromiyaa sakkaba ture sanallee bira tarkaanfachuun guutuu Oromiyaa humna waraanaa jala galchaniiru. Haa ta'u malee kunis Oromoo qabsoo daraniif kakaasa malee akka isaan yaadanitti ajjeesuun sodaachisuu fi doorsisuun fincila xumura gabrummaa gufachiisuun galii isaa hanqisuun gonkumaa kan danda'amu miti. Awwaalchi TPLF inni sadarkaa lammaffaa fi sadaffaan kun akka awwaalcha isa sadarkaa tokkoffaa kana gonkumaa kan yeroo gaafatu otoo hin taane daddaffiin kan xumuramu ta'uun beekamuu qaba. Kunis waraana amma Oromiyaa keessatti zoonii 8 bobba'ee jiru kana diiguu fi diiguu dhabuu keenya irratti kan bu'urfame ta'a. Oromoon akkuma master plaanii wayyaanee fashalsiisetti waraana irratti bobba'e kana qaanessee ofirraa deebisuu dandeenyaan alaabaa walabummaa fi bilisummaa isaa ibsu qabatee Finfinnee gubbaatti dhiichise jechuudha. Uummanni Oromoo injifannoolee amma ammaatti galmeesse caalaa qabsoo isaa sadarkaa tokko ol dabaluun ijibbaannaan bilisummaa isaa baroota dheeraaf gatii itti baasaa as ga'e harkatti galfachuu isaati. Akkuma olitti ibsuuf yaalametti fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee dardare kun galiin isaa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Adeemsa qabsoo kana keessatti mormiin master plaanii wayyaaneen hidda gabrummaa gadi fageeffachuuf tolfatte gatachiisuun dirqama ture. Karoorri kun ammoo sochii qeerroo fi Oromoo biyya keessaa fi alaa maraan harkaa dhahamee fashaluu qofa osoo hin taane du'a wayyaanee silaayis hin oolamne san daran dachaan shaffisiisaa jira. Gamoon taayitaa wayyaaneen qolee keenya gubbaatti ijaarteettu akka waan kirkira lafaan rukutameetti diigamaa jira. Har'a afaan diinota Oromoo adda adda ta'eera. Garaan hunda isaanii wal shakkiin guutameera. Gaaddidduu ofiitillee amanuu dadhabaniiru. Ilmaan aangawoota TPLF fi sooressoota Tigree tokkollee biyya keessa hin jiran cufa alatti ergataniiru. Kunis barnoota fooyyee qabu barbaacha qofaaf otoo hin taane guyyaa boruu irraa amantaa dhabuu isaanii irraa kan ka'edha. Walumaa galatti waggoota muraasa aangoorra turan kanaan qabeenya gurguddaa saammatanii tuullatan walakkaan baafateera. Kaanis baafataa jira. Kaanis garaa hiree fuula jalqabaa awwaalcha TPLF Oromiyaa keessatti raawwate ilaalee taajjabaan of qeeqaa jira. Wayyaaneen akkumaan olitti ibsuuf yaaletti akka kufuuf deemtu tolchitee ni beekti. Duras ta'u akeekni wayyaanee Itoophiyaa jiraachisuu otoo hin taane dinagdee saammachuu qofadha. Kan manaa bahaniifis Itoophiyaa jiraachisuuf miti. Garuu carraa argametti dhimma bahuun qabeenya walitti qabachuudha. Hammi gamna ta'e yeroon galuun nagada caala jedhee fiigee bakka irraa dhufetti galaa jira. Warri quufa dhabe immoo ammas hundaa'u waliin dhabuuf akka jiru dirqamaan qeerrootu akka isaaniif galutti dammaqsee itti himaa jira. Garuu TPLF duuti ishee maayyii yeroon isaa amma ta'us hubatteetti. Tarkaanfii isheen ammaan tana Oromiyaa keessatti gochaa jirtu kun abdii kutannaa irraa kan madde tarkaanfii balleessanii baduuti. Erga unuuf hin taane biyyittii wal nyaachisnee baana yaada jedhu waan qaban fakkaatu. Uummata beelessuun hongeessuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamtee humna uummata keenyaa laaffisaa turte. Kana malees dinagdeen laamsheessuu ibsaa fi neetworkii irraa kutuun kan kana fakkaatu qabattee sochootee bu'aa barbaaddu kan dhabde wayyaaneen amma immoo humna waraanaa bobbaasuun biyyattii bulchiinsa waraanaa jala galchuuf sochii ishee itti fufteetti. Kun zamana kana akka isheen baasne ni beekti. Garuu tarsiimoon kun tarsiimoo balleessanii baduu wayyaaneen filatte malee
kan biraa miti. Sababni hiyyummaa ardii Afrikaa inni guddaan ardittiin moototii akka wayyaanee kanaan bulchiinsa humna waraanaa yookaan military rule jala galuu isheeti. Wayyaaneen qaanii tokko malee holola haa afarsitu malee IMF barana ji'a lama dura addunyaa kana irratti biyyoota hiyyeeyyii 12 tartiibaan ka'e keessaa biyya 8ffaa ta'uu ishee saaxileera. Haala kanaan biyyoonni Itoophiyaatii gadi jiran 4 qofa jechuudha. Sababiin isaas biyya mirgootni dhala namaa saba bal'aan keessatti ukkaamamee buluu fi hayyoota isheetiin otoo hin taane military ruuliitiin buluu akka ta'e beekamuu qaba. Egaa qabsoon Oromoo fi Oromiyaa eeggatu kan master plaanii caalu isa kanadha. Egereen Oromoo fi Oromiyaa akkasumas mataa keenya gubbaa bubbuluun TPLF umriinsaa kan murtaa'u qabsoo ijibbaataa fi isa xumuraa nuti humna waraanaa kana of keessaa baasuuf goonu irratti murtaa'a. Kanaafuu ummanni Oromoo injifannoolee hanga ammaatti galmeesse caalaa qabsoo isaa sadarkaa tokko ol dabaluun ijibbaannaan bilisummaa isaa baroota dheeraaf gatii itti baasaa as ga'e harkatti galfachuu isaati. Qopheessee kan inni isinii dhiyeesse an Hariiroo Jorgooti. Horaa bulaa. Maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphinaa irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphinaa dhiiga Oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'uu diinni naan firoome booreen garaa kootti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kootti yoom lola'ee hafa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseetii Finfinnee kan Oromooti galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseetii Finfinnee kan Oromooti Boorana Gujii wal qorraanii Diddaarorroo darandaranii Arsii Harargee Baaleerraanii Diddaarorroo darandaranii Shawaa Karrayyuu Amboorraanii Diddaarorroo darandaranii Wallagga Jimmaa Ilurraanii Diddaarorroo darandaranii barattoonni koo fincilanii Diddaarorroo darandaranii ilmaan Oromoo tokko ta'anii Diddaarorroo darandaranii Gurraayyurraa darandaranii Sololtarraa roorroo didanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gubbaa qabsuuf ka'anii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa roorroo didanii Jalduu irraa darandaranii Uliisorraa qabsuuf ka'anii Waliisorraa darandaranii Naqamteerraa roorroo didanii Dambidollorraa darandaranii Odolarraa qabsuuf ka'anii Afran qalloon darandaranii barattoonni roorroo didanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa qabsuuf ka'anii qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa roorroo didanii Hanqeen biyyaa darandaranii ilmaan biyyaa qabsuuf ka'anii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa qabsuuf ka'anii Dalloomanarraa darandaranii Sikkoo Mandoon roorroo didanii Ciroo irraa darandaranii Dirree Dawaa qabsuuf ka'anii Boolee irraa darandaranii maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gaddoof boo'i
boichike abshirni dhabbata haadha oromoo tadeessu hayyu goota gadda boichike abshirni dhabbata kaaba kamara jabeessa tokkuma darana facaatu kan qembilisuma dursa sittin jira har'a sirran jira yoomillee maquu dambii dhugatura yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa galtuun abbaa dhawuseeti oromiyaan tan oromooti bubbullaan abbaa ufseeti finfinneen tan oromooti galtuun abbaa dhawuseeti oromiyaan tan oromooti bubbullaan abbaa ufseeti finfinneen tan oromooti keniyaa sudaan jibuutirraanii diddaaroroo darandaranii saawuz afrikaa ishibtirraanii diddaaroroo darandaranii ameerikaa kanaadarraanii diddaaroroo darandaranii awustiraaliyaa awuroopparraanii diddaaroroo darandaranii saudi arabiyaa eeshiyarraanii diddaaroroo darandaranii ilmaan oromoo bakka jiranii diddaaroroo darandaranii London irraa darandaranii Oslo irraa roorroo didanii Toronto irraa darandaranii Yaman irraa kaafoof kaanii Dubai irraa darandaranii Minnesota roorroo didanii Berlin irraa darandaranii Melbourne irraa kaafoof kaanii New York irraa darandaranii Jeddah irraa roorroo didanii DC irraa darandaranii Atlanta irraa kaafoof kaanii Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanu aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.